takka dalage sincinqu takka na hojjaj goya sincinqu takka dabarse si gurgurachuudhaaf sincinqu dhiirri si jaalata ufiiffachuudha si uffisuuf yaada yaa kijibduudha nama kijibduudha kijibaa jira kijibaa jira isiniif hin ta'u akkam isiniif ta'a isaanuun fudhatanii kan nama rakkoo qaban lafatti haasayaa jira warri dhiira maal godhu sukkaaroftan isaanuun fudhatanii isaanuu gurratti hin dhagayan hin qaban isaanuu gurratti hin dhagayan hin qaban maal godhan akkanumaan barnatti nafinii haasayaa bar annatti nafinii dubbataa annatti nafinii qaaqaa jira malee isaanuu gurratti hin dhagayan hin qaban meeqa kam tamma sa'aatii ammaa kana ijaazaa bu'uudhaaf ofii asiin na dhaggeeffataa rifeensa filataa jira. Kaisii akkasiitii miti waggaa sadii waliin jiraatteerti. Kaisii akkasiitii miti warratu beeka. Warra isaatiif isiititu beeka. Warra isaatiif isi warra kiyya kennamaati wal beeka. Maal rakkoo qaba? Wanni isiin daladdu hundi maqaa isaa irra jira. Wanni isiin hojjetattu hundi maqaa isaa irra jira. Gaafa si kaatee galte hudduun qullaa. Kas gaafa si kaatee gara biyyaatti galte hudduun qullaa. Fedhu gurguratee gara barbaadeen baafata. Fedhu isii horata alla kariimidha. Alla kariimi. Alla kariimidha dhaabatte. Nikaa ammaa jechuun bar maastikaa alanchitee gisee giddee xaama yoo fitatee jedhasii jibbisiisaa mituu fituu fi godhanii kaan akkas ta'e bari yeroo ammaa obboleettiiti obboleessa kiyya. Hin sobeeyane. Nikaa ammaa jechuun miniingilasii ta'e bar. Dura ebelu nikaa hidhate jechuun waan jabaadha. Amma garuu nikaa jechuun miniingilasii ta'e bar. Miniingilasii ta'e nikaa jechuun. Anaan singiliitiif atiin nikaa hidhatte illee takkama. Sigan nutti kaanaan jechuudha. Walgan nutti kaanaan walgatuutti kaanaan. Wal rakkisuutti kaanaan jechuudha. Akkuma singiliin ta'an achi rakkisu sillee asii rakkisaa jechuudha. Akkas ta'e nikaa. Nan sobee. Mee meeqa keessan todoo nikaa qabdan wal rakkiftanii afaan wal laaltanii makaraa meeqaaf balaa meeqa wal geettanii du'a lubbuu jala wal geettanii taa'u jirtan nikaa walii baadhattanii. Kan inni quba hin qabne. Kan isiin quba hin qabne. Meeqa keessan tosoo inni nikaa sirraanii kimmeen kijibdanaan jedhame osoo hundi kennaayyuu madaa fi wannoo garaagaraa qabna. Meeqa keessan todoo nikaa sirraa hin itti dhiiftee nikaa isaa sanni yookaan gara biraatiin faksii ofirraa gootee deemtee heerumtee kan biraa hojii jiraataa jirti. Meeqa kan keetiin jirtanii? Hin jirtanii bar. Yoo achi takka gubbaa bahe ka gubbaa gadi hin buune diktaatarrii. Ni kama kana sirraanii ku. Obboleessa kiyya eegan taane fi maal gootaa fi ati inshaalla. Mataa kan kee gubbaa bahe mataa kan kee gubbaa gadi hin bu'uun tamaa dhiite hoo. Giddiidha wanni giddiin ta'a. Mee giddiin ta'a. Ati maal gooteertaati? Waan nikaan jedhuu fi waan shari'aan jettu san ati maal guutteertaati? Mee nakin waan guutteef. Dubartii durtu abbaa manaa biraa bahee dalagaa. Dubartii durtu abbaa manaa biraa bahee ala bulaa. Dubartii durtu abbaa manaa biraa baheeti wanna jedhaa. Maal guutteertaaf maal geessiteertaaf? Waan shari'aan jettuuf waan nikaan jettu maal gooteertaaf? Jamir jaartii san ta'e hoo maaltu godhe? Jaartii nama hundaati. Garii baatee dhaltuun asirra baataniitiin kortanii teettan jaarsa keessan. Akka heerumtee si argine yookaan jaarsa namaa fudhatteerta illiikii tokko akkana si godha. Habiibti lafumatti deebisi lafumatti xuuti lafumatti algamarratti manuma kakkee keessa ol deebisi. Sirriidha akka heerumtee argine kaasifaa rabbisii haa godhu ol deebisi. Mana keessa ol deebisi mana keessa ol deebi. Rakkoo takka hin qabu. Atillee dayyuus. Abuu ganam ol deebisi mana keessa jaartii tante jaartiin tama manaatitu tola. Jaartiin tama mana keessaati. Tante tana hamma dandeettiin sattaradhu qabadhu mana keessatti. Maal godhaatti rabbi jedhaati makee. Maaltu haasaa jira eessa waa haasa'e?
takkan argu ani bar waan haasa'u malee waa takkan argu. Eessa dhuftee na jeetti amma? Eessa dhuftee na jeequ jirti? Waan barbaaddu geeffannaan amma laayif goolitii guutuuf gatteetti. Waan qalbiin isii feetu geeffannaan. Geeffatte waan qalbiin teessi feetu. Maal kolfitan isin? Isin wajji rakkanne wallaahi rabbiin isin haa kafalu. Waan biraa isin hin jedhu. Galatooma ulfaadhu makkuush. Dhiirri of kabajitan isin jaalatti. Of kabajaa. Yoo xankarri jettan isin jaalatte dhiirri. Yoo xankarri jettan. Yoo isaan isin jaalatte dhiirri. Ziqqeettan zikirrik keettanii fi miti dhiirri kan isin jaalattu. Dalagadhaa. Amallee namni mallaqa qabu wallaahi billaahi bitattis baate mirgattis baate gaafa harka kan kee kana keessa jiraatte ati leenca kallattii kamitti. Kallattii feetetti bahi harka kan kee keessa gaafa waa jiran ati leencaa biiftiiti. Dubartiin jedhamtu. Harka kan kee keessa waa jiraannaan ati macheem gootaa jechuudha. Macheem daa'ima intala waggaa 18ti. Yeroo makamiinuu jechuudha. Durbummaa qabda. Haadha ijoollee illee ta'ee fi durbummaa qabda. Amee warra Itoophiyaa gisee argitanii jettan bar. Daa'imni xiqqaa waggaa 15 waggaa 10 mee jaartii ho'i naa barbaadii siin jedhaa bar. Daa'imni xiqqaa waggaa 10 waggaa 15 mee jaartii ho'i naa barbaadii. Tamaadhi bakka jaartii ma guddoo mallee yoo taate akkuma homaa ammaa tiyyee tanallee yoo taate naa barbaadii. Maallee namni mallaqa fedhaara yeroo ammaa habibtiti. Hin jiru jaalalli dhugaa hafe dura eessaa hafe jaalalli ummaa teenna biratti hafe jaalalli. Abbaa keenna biratti akaakayyuu keenna biratti akaakoo keenna biratti jaalalli isaan bira dhiibe nuti isaan biratti hafte jaalalli dhugaadha. Haala balazzaa ka ammaa waan sirraa barbaadu qofa sirraa argachuu. Dubartiin gariin faati silkii makana ufumaa shintibeetii miicitee ufumaa bittee ufumaa kaardiitti guuttee ufumaa chaarjiitti guuttee ufumaa akkanuuf gootee kaatee itti ergitee kaatee lubbuu kiyya rabbiin si qabee lubbuu rabbumaan si qabee kaa si amanee sitti erge lubbuu kiyya rabbiin si qabee si amanee sitti erge wallaahi amaanaa rabbii sitti haa ta'u wallaahi rabbi si dhiifa lubbuu na shakkite wallaahi barbaachisaa biraa dileetii godhaa na shakkite lubbuu wallaahi rabbiin dhagaa na haa godhu rabbiin bakka akka bara daanatti haa roobu wallaahi yoo gassi baase maal jechuu rabbiin bakka akka bara daanatti haa roobu na shakkite lubbuu na shakkita inshaallah qara maal godhuu waraabdeetti ergite mee maal jettanii waraabdanii ergitan mee dhiiratti na himu warri waraabdaniitti ergitan kun wallahi anuu sadii akkas jedhee waraabee ergisiise jedhana. Adda deemiti afadhu irra rafi kaa inshaallah afadhuuti irra rafi irra ciisi afadhu. Waraabdee ergisiifte maala una himaarta naa dhafaate maal godhu deeme afadhu galii irra ciisi. Akkasittuu kaatee dhaabattee amma kalee isaa farsoo jedhateettee wallaahi hin argine an rabbii jedhii keessaa sheer naa godha fooloo na godhaa keessaa sheer naa godha rabbii jedhaa sheer naa godha wallaahi hin argine sheer naa godhime sheer naa godha wallaahi waa takka narra hin seenne ani waa takka hin argine eebbii walii ka barbaadu isinii ka salphatullee isinu.
والله دبرتوني كين أبي ولي لك بربادو إسني كسل بتولي إسنو كأوف ورابع ديرتي أرجل لي إسني زورو 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 من قد شرارو كده زورة زورة ما قد ما إسم باسا دير دير جتون كابجا ستي ور دير جتون كأولفنا ستي ور أنا ما نموت جالا لا وجتو لكيسا mucaa wayiiti isin himee jira haasaa kiyya keessa dheengadda abdii wajjii haasa yeroo argitan ijoollee baaleeti jedhanii abboo isinurraa jedha ibsaan kunillee ijoollee baaleeti biyya keenya keessa jiraata yoo du'ee jiraate rabbiin lubbuu isaa haa jaannatu yoo jiraate rabbiin lubbuu isaa jaannatu yoo jiraate addunyaa tanarra rabbiin isa gammachuudhaan isa haa jiraachisu du'aa hin kadhadhaa nama yeroo sana nuuf hin beeku 2000 meeqa sila 2010 I think 2015 nama mallaqa kiyyaan kadhadhee dadhabee bar mallaqa kiyya hoo'u jedheeni gara South Africa kana deemanaan jennaan mallaqa hin qabu mallaqa kiyya kana hoo'u anatu si erga jedheen bakka mallaqa kiyya kana yoo narraa hin fuune ati anumaayyuu hin jaalattu nama mallaqa kiyya kana kadhadhee wallaahi bakka kanaanan kaasii ani yoo hadha du'e inni waa'ee abaa'uutiin himatamee biyyarraa bahe waa'ee abaa'uutiin himatamee biyyarraa bahe keeniyaa jiraata yeroo san mootummaa ka bulchu sirna mallasiitiin bulchu ani yoo du'eetiin jedhe mallaqa kan kee kana eenyutu sii kanfala ani yoo du'e mallaqa kan kee kana eenyutu sii kanfala akkasii jechuudha dhiira jechuun akkasii sillee eegee ufillee eegee jechuudha sani malee dayyuusa celbebba maqaa fi dhiira taatee yaatu mara gizee dhiira jettanii isin wajjin haasoftanii wajjin zirgigiggi jettan anana ajaa'iba biini namni hin beekne jirtani biini namni hin beekne jirta yoo xiqqaate waggaa lama akkam wajjin haasofne indoo moor ana caala isatu anaa dubartii caala hanga nuuf eegu caala isatu akka nuuf eegu na gorsu anaa dubartii caala jechuudha anatu akka nuuf eegu na gorsa jechuudha isatu akka nuuf eegu na gorsa abbaadha jedha malee indoon fireendiidha iyyuu hin jedhu abbaadha jedha malee fireendiidha hin jedhu argitanii meedaa lama qananii arsii jetti ilaalme qananii arsii jetti waan isin jettu ilaala akkana eebii walii barbaadu jirtan akkanatti kun teessanii zoortee eebiin bakka wayiitiin gadi hin baati sijjimir namni eebii namaa jala deemu eebiin isaa gadi bahuun shakkii maleedha zooroo jechuudha. Haadha faatee maali qo'e mana kee jalaan oolee buluun qabaanna haga roobni akkatti na dha'u maaliif na galchuu didde? Anis ibsaa isaa haasaa yaadaan waa takka arguutti hin jiru ani. Ani fin argaate maalitti hirtam? Eessaa qaaqaartaati? Mana kee keessaan qaaqaatu tira amma dhaggeeffatu waan asiin jiru. Ani nan rakkadhee rakkoota na furi. Atammo namicha ofirraa du'a maqaa biyya faranjii jiru dayyuusa ka rabbiin inshaalla dayyuusni akkana rabbiin jaannata hin seenu jedhee ateessan fiddeen irratti haasofsiifta hoo. Amma rabbii fi rasuulli si qabee amma dhaggeeffadhu sittin haajame haajaati yana baasi. Maali haajaan kan kee? Haadha faatee wallaahi dhugumaan sitti haajame haajaan ta'e fardiidha. Maali haajaan kee? Simbaan. Waadaan ani seetaa? Maal godhatti? Maal inni? Ogguma sanin gosumaan dhaqee waa mara sii godhadhatte waadaan ani seentaa? Waa mara sii godha? Waa maali? Waa mara maali? Wuma mara dhaqeetin sii godhaa amma wantana lafaa kee. Waadaan ani seena. Maal akka sii godhu fee? Waan ati naa gootu ani sitti himadhaa waadaan ani seena dura. Haayaan maal dayyuusa inshaalla waan hin beekne waan beeku rakka waadaa sii seenu. Haadha faatee rabbumaa jee waadaan ani seena. Si hadhee taa'e yaabu. Hin jettu kaa. Hin jettu kaa. Ilmoo teetin si qabee haadha faatee waadaan ani seena. Adha dunyaa biroo akira. Habiibi ilmooleen si keessaa haa jidduuti dhageeffadhu. Maal inni? Wallaahi watirlaahi waan ajaa'ibaati anuu amman ifirratti argee ta'an. Duraa waan kana maaltu akka na jibbisiisan jaa ture. Ida meedhii isaa waadaan ani seena waan fedhe waan barbaachisu mara siif hin godha jee. Habiibi ati rabbiin sitti haa qabu booniyyee. Booniyyee.
Buniyyan jaallatee nyara koon qabu buniyyan taa shee keenyatti amma waadaa naa seeniin siin jana haa naan jee sani wani nan silaba. Hin jedhu. Haadha faatee bar waan biraatii miti yeroo wanni tu wallaahi lazimu ma jiruu bar. Inshallah waan barbaade inshallah man mootitara gastiin mootitara naa kenniin ta'in haye waan osoo hin beekin ishiin jedhu ani maal inni anin. Haye. Taa'ee fikirii natti hirtutuun sirras ilma dhufti. Fikirii qabdaatillee akkasanitti hoo. Yaadha faatee. Yaa lubbuutii ati garaamatti hin jabaatu jettan kara keetii kanaan dhufe. Dhaggeeffadhu. Booyyoo eegale hayyaa boo ishii haa. Boo miti dhaggeeffadhu gaamman tana. Simbaan. Waan an si gaafadhu kana naaf godhi. Naaf godhi. Waan barbaadde hinoo amman gabbee leencallee barbaadde si kana. Amma sharafadhee. Lubbuu xiyyaa sii kenname maal sii goone lubbuu xiyyaa sii kenname. Hayaa waadaa sii seenee naan jee. Waadaa miti kan lubbuu xiyyaa akkasii kennamu abdii qaban beektaa. Lubbuu teetti raajaa takka hin qabu. Taatee maal feetarin irraa. Wanni nan sirraa fadhu. Eessa luqqisee of keessaa darbe gurbattiisan. Eessa luqqisee of keessaa darbe sheekanaa Huseenisii haa darbu. Ribi kama luqqaatu si argeen beekan. Akkam na goota haadha faatee maaliif akkatti hafuurratti siifta dubbiin tun hin taane akkam wallaahi laziim jara keenya. Maal ta'uuf si darbisiisaan? Hindi. Karam kutte qoyaan barra lafumatti ni fargeera ammaan tana wallaahi hafuurratti citta kana hafuurratti haajitu hin jaamma dhaggeeffadhu haadha faatee akka qubna garatti sitti madda dhaggeeffadhu. Sin jaaladha sin kabajaa waanis si jaaladhu si kabajuufin waan kana mara sitti machuufadha. Dhageesse atillee nama na kafanu keessa si barreessu takka. Laa asmaan nahiim. Dhiisa kasarri si barreessa ammaan tana Oromoon ajandaa godhatte. Haa godhattu asmaan nahiim. Saayibsi